Wanta nama dhibu barisheenii dizaayinerii gatiin qabne qofa sun taane meeddii gatiin qabnedhas. Bakka siin galchine calluma jettee sifachi yeroo jettu malee guyyaa tokko hojii ishee seeraan utuu hojjettu argee hin beeku. Look at his face. You can't tell show born to be made. Garbummaadhaaf kan isheen uumamte. Maaliif? Fuulli ishee kan eenyurraa addadha? She looks born just like her design. Ati hiyyummaa maallaqaan kan yaaddu yoo ta'e kalaqni hiyyeessa hin taane baay'een immoo diizaayinoota ishee keessatti hammatameera. Ammoo diizaayinoonni kun ishee qofa otoo hin taane anaan illee na ibsu. Sababni isaa kaleessa halkan guutuu yeroo isheen hojjechaa turte ishee wajjin taa'ee gargaaraan bule. Homaa tokkoyyuu eenyumaan hubachiisuuf ta'ee ibsuu fi dirqama hin qabu. It's my wedding bar. Waan kamiiniyyuu dubbachuudhaaf bilisummaa qaba. Cidha koo irratti diizaayinoonni kun uffatan bareedneedha jechuuf mirga qaba. Oh, Abel. Haati kee ishiin ati jaalattu aaddeeffate la warqa. Ciinotoon ta'iin dura maatii arguun qaba jettee dhufuuf jirti. Guyyaa 2-3 mana keenya turuun ishiin oolu. Kanaaf iyyuu waa'ee sanyoo keetii kan akkam godhuu qabna jetta. Yoo nu gaafatteef eenyudha ishiin jenneetu kan itti himuu dandeenyu. Seenaan taane kamiyyuu humnee yoo odeessine bakka seentu seenteet dhugaa isaarra qaqqabdi. Ani cidhakuuf diizaayinoota sana keessaa kan hangatuun qabuun ture. Misirroo baay'ee bareedduu akka taatu shakkiin qabu. Guyyaa sana eenyuyyuu jasaa waan sirraa buqqifachuu danda'u miti. Thank you. Garummoo misirroon iyyuu kan qoosaa miti. Nan kolfisiisiin calliste. Ganama diizaayinoota kee ilaalchisee miira natti dhaga'ame sitti hin ibsine ture. Amma garuu sitti hin tolu. Rakkoon qabu inni jita. Jalqaba garuu waa'ee koof waa'ee Raahel Abeelitti maal jettee keemte natti himta. Maal Abeel bira dhufe tapha dhiirummaa yeroo taphatu oduu isaa eenyu akkatti hime tilmaamuu waan dadhabu sitti fakkaata. Maariyootti mi'oo maatii isheetti gaafatamummaa ishee naaf kennaniiru. Ishee eeguun dirqama kooti. Ammatu salphina si qaqqabin deemu fuuldura koodha. Ammatu hojiin keessa dhiphiseetu. Yeroo kanatti isaa walitti waan na dhiphise tokko hin jiru. Ati callisinarra. Anaaf ishee waliin argitu miirri inaaffaa qabdu si guggubee damdamachuu dadhabdeetti. Na duraa turi. Kanatti nan iyya. Hin fakkeessin. Na gargaara jetteetu. Hooggantoonni kee anaaf si keessaa eenyuun kan amanan sitti fakkaata. Maaltu adeemsifamaa jira? Ilillii wajjiniin dhimma hin xumurree jira ture. Maayin ilillii maal taateet? Namicha sana. Eenyudha inni natti hime maal inni kan uumame? Eenyudha inni natti hime? Eenyuyyuu jiru bara. Tareetii karaa foddaa gaaddidduu mukaa galee si naasise ta'a. Anaanuu yeroo hundumaadha kan na naasisu. Fedha kun alatti waan biraa gochuudhaaf yoo na dirqisiisu argiteetta. Maaliif kan sobdu? Eenyudha inni? Maal kun? Obboleessa Lu'aam. Maaliif dhugaa isaan dubbattu? Maaliif sobdu? Amas jira.